nuti maatiin kananii sirna araaraa abbaatii gadaatiin gaggeeffamu kan diduu dandeenyee fi akkuma ibsame otoo hin ta'in sababa waan qulqullaa'uu qabu miidhaa qananiirra gahaa ture. Mana keessattis mana alattis miidhaa qananiirra gahee fi haalli ajjechaa ishee haalli duuti ishee iftoomina waan hin qabaanneef sannuu qulqulleessaa dura jenneetti dinnee jechuudha. Kan nu beekuun gaarii ta'a. Malee nuti sirna gadaa keessatti guddannee sirna gadaa ni kabajnaa. Sirni gadaa keenya malee kan namaatii miti. Kan beekamu qabu san abbootii gadaa Oromiyaa hundarraa wal ga'e kan jiru san nuti hin beeknu. Abbootiin gadaa tuulamaa dhufaniiru. Kawadaa bultumirraa namni bakka bu'ee dhufeera. San marsaa tokko marsaa lama wal dubbanneerra marsaa lammaffaa wal dubbanne irratti guyyaan abbaan gadaa tuulamaa deebi'een qulqulleeffadhee dhufa. Dhimmoota kana irratti qulqulleeffadheen dhufa yeroo jedhan xumura irratti irbuu jedhanii akka maatiitti nuti irbuu sana hin qeeballee jechuudha. Irbuu sana wanti hin qeeballee fi wanti beekamuu qabu dura wanti qulqullaa'uu qabu. Qananii fuula ishee eenyu akkana godhee hin ajjeefne bakka jiraa jirutti eenyutu akkana godhee ka jiru. Isaan akka isaan kaasaa turanitti gumaa isinii kafallaadha. Nuti gumaa sana hin fudhannu jechaa jirra. Maaliif nama ajjeesetu gumaa kafalaa jechuudha. Kan akka beektan barbaachisaa ta'a.